Kabajamtoota maatii haaromsaa ta'e meeshaaleen elektirooniksii nuti faayilii irratti qabachuudhaan fayyadamnu filaashii haa ta'u bilbila yookaan immoo laaptooppii faayilii keenya fudhatee yoom akka baduu fi akkamitti akka badu yaaddanii beektu. Yaaddoo tokko malee fedhu filaashiin gubatee fedhu bilbilli badee fedhu laaptooppiin gubatee osoo yaaddain faayilii keessan yeroo hanga barbaadaniif tursiifachuu kan dandeessan akkamitti akka fayyadaman isinitti agarsiisa. Yoo yaa harka fuunee akkam jirtu maatiin haaromsaa ta'e kun YouTube chaanaalii odeeffannoo teekinooloojii afaan Oromootiin ittiin argattan waan ta'eef maatii kanaaf warri haaraa taatan salphistanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii akkanaaf taatan kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. San dura akkuma beekamu kitaabni barreessaa Gaaddisaa Tafariitiin barreeffame maqaa fi maka jedhu yeroo gabaabaa keessatti barreessitoota gurguddoo 2 argachuu kan danda'e maxxansi isaa jalqabaa xumuramee waan jiruuf yookaan dhumatee waan jiruuf namoonni dubbisuudhaaf fedhii qabaatanii garuu kitaaba sana argachuu hin dandeenye Gaaddisaa Tafarii hin yaadda'inaayi PDF isin qopheessatti hin jira jechuudha. PDF sana argachuudhaaf immoo teelegiraamii kana fayyadamuudhaan Gaaddisaa Tafarii dubbistanii salphumatti argachuu dandeessu isin jedha. Galatooma. Amma kallattumaan gara barnootaatti gaafa deemnu kana fakkaata turtii gaarii qabaadha. Biroosarii bilbila keenya gubbaarratti yookaan laaptooppii keenya gubbaarratti itti fayyadamnu seenuudhaan sarchii baara gubbaarratti akkuma argaa jirtan gmail.com jennee haala kanaan barreessina. Erga barreessuu keenya mirkaneeffannee booda intar gaafa goonu yookaan sarchi gaafa goonu jalqabarratti intarfeesii iimeelii keenyaan nu bana jechuudha. Akkuma argaa jirtanii piroofaayilii mallattoon piroofaayilii kana cinaa dootiin achirratti argamtu kuni gaafa tuqne appilikeeshinii kanneentu nu bahaa. As keessaa isa diraayiv jedhu kana yeroo tokko gaafa cuqaasnu haaluma kana fakkaatuun fuula kana fakkaatu nu baasaa. Ishee foorder jettu tana gaafatannu anammoo kinoo inni suur sagalee jedhu kuni isanan duraan itti fayyadamaa ture waan ta'eef isin immoo haaraa banachaa jirtu waan ta'eef jalqabarratti bakka niw jettu kana seentanii asirratti niw foolder jetti jechuudha. Foolderii kenninaaf maqaa jechuudha. Maqaa kana kan barbaanne fayyadamuu dandeenya. Akkuma argatanii faayil jedheen barreessee kireet godha jechuudha. Gaafa kana haala kanaan asirratti duwwaa nu kaa'ee jira. Isaan 2 ta'anii jiru jechuudha. Dura tokko qofa tureeyyuu amma gaafa bakka kana galchuu kaasnu akka itti upload godhannuuf hayyama nu kenna. Bakka kana amma akkuma argaa jirtan duwwaa dhaamtu keessa hin jiru. Ammas bakka niw jettu kana deebi'uudhanii faayil upload kan jettu kana tunnaa jechuudha. Faayil upload gaafa jennuun gara bilbila keenyaa nu geessa yookaan gara koompitara keenyaa nu geessa. Koompitara keenya keessaa ani haala kanaan filachaa jira mul'achaa jiru sanitti. Suuraa barbaadu sanarra gaafan gahee kiliikii yeroo tokko gochuudhanii uploading naan jedhee tooni bakka kanatti naa galchaa jechuudha. Akkuma asirratti isinitti himuudhaaf yaalaa jiru ani faayiliin filachaati jira waan ta'eef faayiliin ani filadhu kuni faayilii akkana jalaan barbaanne as keessa kaawwadhu akkuma argaa jirtanii uploading ayitaman jedhu argaa jirtu jechuudha. Amma uploading completed xumuree jira jechuudha. Erga xumuree booda akkuma argaa jirtan qubee H qofaan kan jiru kanaadha jechuudha. Faayiliin suni isa kana upload ta'ee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii gaafa bannee ilaallu isa kana ture jechuudha suurichi. Haala kanaanii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti wanti ilaallu warri bilbilaaf fayyadamtan gara Play Store seenuudhaan appilikeeshinii sana buufattu jechuudha. Diraayiv ishee jettu kana ishee amma fayyadamnee turre sana jechuudha. Sarchi baaree gubbaatti diraayiv jennee sarchi goona. Irra guddoon bilbilaa qabu waan ta'eef tarii bilbila keessan hin qabu yoo ta'e anamma oopiniin jedhanii jechuudha. Isin install gootu yoo kana dura fayyadamtanii hin beekne bilbiloota baay'eerra maanuwaalii oolaa jira jechuudha. Isaan kunneen warran duraan fayyadamaa turedha jechuudha. Amma haaraa dabaluu fi mallattoo gara gadii niw jettu kana pilaasii kana gaafa yeroo tokko cuqaasnu foolder kan jedhu kana yeroo tokko filachuudhaan foolderii keenyaaf maqaa kenninaaf jechuudha. Bakka faayilii keenya kaawwachuu barbaannu sana waan ta'eef anamma Oromiyaa jedhee haala kanaan barreessitiin jira. Kireet gaafa goonu banamee jira jechuudha. Fooldeeriin kun akkuma argaa jirtanii duwwaa dhaamtu keessa hin jiru. Asirratti immoo fe'achuudhaaf ammas niw kan jettu kana tunnee upload kan jettu kana fayyadamna jechuudha. Ishee kana gaafa cuqaasnu faayilii nu filachiisa. Faayiliin kun suuraa haa ta'uu, faayilii dubbifamu haa ta'uu, viidiyoo haa ta'uu, whatever waan bilbilli keenya baatee jiru kamiyyuu akka nuti achirra kaa'annuuf nu fayyama jechuudha. Hanga GB 15 haa ta'u malee. Fakkeenyaaf isa kana gaafa filannu yeroo tokko kilik irratti gochuudhaan daan gaafa jennuun kallattumaanii
asirratti nuuf dhiyaatee jira jechuudha. Dhumarratti viidiyichi kana fakkaata. Waan isin hin galle gaafii yaada qeeqa ogaa qabaattan comment section jala naaf kaa'uun dagaatinaan isin jira. Nan dubbisa. Waan waliin turtaniif immoo galatooma. Viidiyoo biraatii fi barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turan isin jira. Isin kabaja.